Yes. Mal. Takaffa du'aa akka rabbi biyya sanii si baasu. Ish. Lamaffa du'aa haga biyya san kee jiraattu nagayaan jiraattu. Ish. Koppiliin naa godha. Sadaffa du'aa gaafachi laytellee nagayaan jiraattu. Okay. Ish abbaab. Kala. Manni biraa maal jira? Homaan jiru. Umriin teemee. Umriin kiyyaa wallahi mulaata hadda dafaree himuu abbaabdi Oromoo na dhageessu. Eenyu sodaatte? Yaa umriin kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf. Udaan irraa dhiqanii ficaan irraa dhiqanii wayaa itti qabanii kamataa sochoofachuun. Paamparsiidhaan guddadde Habiibi sabana nan dhaladhu paamparsiin ni jira. Si'uudii irraa nu ergama paamparsiin Habiibi. Ayyoomi carqitti ficaa Habiibi kiyyaa. Paamparsiin sikkaanii guddatte hammati. Ya wallah pampersi nekkanin guddadhan pampersi dan guddadhe Habibi carqidha yoo olla baduni la nama pampersi sikkaanii guddat miil bagajja pampersi dan guddachuu miil kan akkana jira moo akkana jira maal ilmoon dhalattee pampersi osoo takkaa guddatte miil akkana jira akkana ara la wallahi miil kiyya shafoo miti miil kiyya qaxxataadha abbaabdi ani baadiyyaatti biyyeedhaan hudduu ofirraa dhiqaa guddatte miili ishee akkana jira. Aannan niidoodhaan guddadhe aannan Saudiitiin guddadhe Saudii irraa nu dhufe aannan. Aannan loon faranjii moo? Yaa loon faranjiitiin guddadhe. Aannan loon faranjiitiin si guddisanii? Yaa isa daakuu sana biyya Saudiitii dhufaa isaanii guddadhe pampersiin guddadhe hospitaalatti dhaladhe gizee dhaladhullee abbaa abdii si galee. Aan bar maatiin kiyya tujjaara bara Habibi abbaan kee makiina 8 akka qabuun beektu ati. Hai. Makina kau abang ke? Enna makina 8 qabata akka kamanati taka kiyya akka boleh sakiyya. Maal gor makina? Maal gor? Makina nama garaaji namme taa jira ka abbaan hatinis akra deemani obboleessi ki Jarman jira anasin jira anas taati laptop dan ta qotattara mana kiyya mana keenya Itoophiyaatti. Raddaati na gora bakka makina raddaati makina keessa na gora. Tokkosiifin kenna abbaa biyya bakka keessa rakkanne biyya nu galchanii as keessa nagaan jiran achi biyya guddatte nu keessa raddaati makina keessa na gora bakka. Rakkoon qab wali sorraa hoteela qabnaa Finfinnee irraa Jimma keessa Aggaaroo keessa makina lafaan dhawa hoteela keessa na ijjechis bakka makina lafaan dhawa fedhu. Tini man makansa kara boleeti hoteela qabna hoteela guddaa. Amma salaalee hoteela qabna naan jette. Salaalees ni qabna walisoo keessa kara shawaa. Walisoo ni beektaa? Walisoolee shawaa. Yaa shawaa jira shawaa guraagee silxee ምናምን akkana guute. Silxeen jawaa eenyu haafaa Mubaarak silxee jedhaniisi. Mbekuan enyu siltee godhe moo fira arab soofeeta Malta yoo siltee ta'e Malta ምን ችግር አለው ወላሂ የማረቀው ገባ ኦሮሞ ታይሄም ጀነመለ ይዱት ኦሮሞ amma makina kanya keessa takkasi abbaab dekkirti gisee nalaltuan ambar biyyarraa fichisiisadha maallaqaan geeman xabadhu barakka namaat beese biyyarraa asii erganii inna maallaqaachina maallaqa biyyarraa asii erga nyaata yaa gidir qabat nama qiyaamaa jiru maallaqa asii erga nama duniyaa irra jiru awati ya maallaqa biyyarraa binaan ergu walkaan malkiyya walkaan abbaa kiyyaati bar hayya Habibi manni ni kireeffama hoteelli ni kireeffama garaajii yoo dalagu feete badhaasa bira dhaq badhaasa Oromoo gubbaa jiru garaajii dalagata yoo makiina keessa disanii raammaate badhaasa Oromoo nama garaajii dalagu akka Oromoo nama argi tokko qofa Facebook badhaasa Oromoo jedhani ka Harargee bucaa amma qal'aasan ka amma Kaayiroo jiru ka asliileen sodaanne guyyaa fedhelee arrabsu badhaasa Oromoo sun garaajii dalaga garaajii sirri dalagu beeka yoo makiina keessa namaate keessa ayyee خلاص babdi miskina baratiin kun garaa kee xalila kanaaf si jaalatani beet يوم والفونا والله جرمي كاي والفونا ابو ونو جارت يوم فيتو مالي اصلي فود ريدي فود
Hamza Haji fuudhe haati Faatee Maseente Makkiin Sharmutte ati fuudhi deemi. Nanaasi. Deemi jaarsa fi barbaade hinduu takkana. Eessaan wajaarsi jiru abbaan Amata shantamta qabu afurtam dabatte taanaan dhaluun dhaabbatee jira. Dhaabbatee dhala. Dhaggeeffadha abbaabdii wayii si hima. Lan jaarsi dhiira babbareedaa jira. Maqriba irratti bahanii ganama subii galan mataa jara baazii Gaaffiidhatte gaawwaan gaaffiidhatte keessa namni jaarti fuudhanii ilmoo dhalee yoo hiikan harmallaa jedhanii namni biin fuudha. Hayyee namni ammoo miidiyuumarra fuudhanii miidiyuumarra teekanii garuu waliin hin bulle. Eenyu namni sun? Miidiyuumarra fuudhan miidiyuumarra teekan. Manfasi bad. Garuu wajjin hin kiifne nama sana. TikToki manfasi da bara badi. This is manfas. La ila babdi si dungatte dungat. Wabo galatoma wabo Aku turun ke sama babdi oh. Yette dungatar da barbalda. Nada. Pakal dungat la. Sena oro warabada. Dungat da banna. Sena Oromoo keessatti namni jaarsatti heerumee jaarsi sun hiikee kabiraa fuudhee harmallaa jedhama. Garuu seenaa Oromoo keessatti annama miidiyuumarratti namni miidiyaa fuudhee yoo kun hiiku kabiraa fuudhu ammakkii qofaan arge. No disi makana mas. Jaarsi siika amma makki. Mirga isiti isi dafta hiika oltimi mirga isiti. Hiika oltu mirga isiti ajit. Nama seenaa Oromoo keessatti namni yeroo jalqabaatiif sababa jaalalaa miidhamuuf jecha kiloriksii dhugee Fatiyaa Fiqir. Yaa kiloriksiyaa dhugaa keeti. Namni yeroo jalqabaatiif seenaa Oromoo keessatti osoo hin heerumin amata 50 taa'e haadha Faaxeeti. لا إله شنتم جيسة لا لله الله لا يرجعون زيرون قلت شنتم oh my goodness أنا أنيو يوصل نامتك guys copy link كي كم تكوناغا يا أوروموتي يا سما أرجع كم كلمة ما إيراب تيجي لو ركسي لوكا إذا نبي جرينيا كنا تداي لو جيسا جالت نتي متي أبي بيجي نما تيجي فاينين دوفتا دبدو سوتا كوفايو كوفا يون أوفيو هاي نمي ناتين أوفو يون أوفيو ما كوفا كوفاي سينجر يو كودوفون سدوفتا ديما كرابر مين عارف أورا بدني ندي مالك أنينا نمي ناتين أوفو نمي ناتين أوفو بونا كبدا إيه بونا دوك وين سيدي سقط دوغات يا ربي كيا كبرالتي ويانا راو يا جماعتي ومن دعاء إجرا دبلايتي بوبي فتاني تتاو جلي مغالا قوتون مرة إلا كراكو داني يتب دوغي بجادو أبابدي واسي تيمو واسي مامي أتجزي هندا جيمت أبتا نغرتو لولا والچنا تانو غستير والچنا تاني دوبرتوتا لولا رتي ولا لا أولا نبيتا ولا لا أولو برتوني بقى ولا لني كان لولا كان بيتي جيسي ديني تجور غرسيسا كان ولا لني لولا كي يبرنتا كيسي قدين نجلا فرات ولينجو مال تكررت من يا أرومو تيجول أرومو جيفتر رت ولا لا أولو لولا كي يجراني غستي رتاو انت لما بيجا تريتي سترفا إسيني ما نما ميك أول للتسيت إسي لولا نما فرتة لولا جتشون جارس منفسي تيك توكي إساني فودو برد أسبوع أنت تزنا ناجرا ما لك ساعتين تبشرني ديما جري لولا خينا فودا جراني ولا ما جت كنا رتمي إنفودا ما لين تدربو لين عند دربايا مركان ديمو أركان ديما يا سر ديما كوي جولن بيجير دوفتا بيجارا باتول يوم مركان ديمت ومن أوروبا كلين إم مسكينة سيارة مركان كوي أصو تكادو برنو مالي مچيشو نسرا غرسوم جلان تانا
Isi dagaan dhawanii adabadhu kun gaddeebi. Dagaan namni soojaan maal si biiteetin nama balbalee maal jedhanii afaan Oromootitti. Afaan Oromoo maal jedhan nama balbalee gujoon nama balbala gubbaa dhaabatu ka. Zabanya. Afaan warra isaaniitiin jedhu hin jedhu afaan isaanii. Maal jedhama? Eegduu jedhama mi? Eegduu maal jedhama afaan Oromootiin yaa Rabbi? Eegduu balbalaa yoo jettan. Eegduu balbalaa ni Nasraa Gursum. Waardiyyaa. Dhageeffadhaa Nasraa Gursum. That is history is from Nasraa Gursum. Yes, of course. Akkamitti Nasraa Gursum waardiyyaadha walloftee namicha mataa keessa dhawennaa sa'aatii UN xabshooftee nama takka geessuutti hin jirre balbala UN dhaytee na ajjeesu jiran jennaan laguma qofa qaxxaamursiisanii bar laguma tokko jidduu san baha laguma bakka qaxxaamursiisanii hay hagammaa baqataa hagammaati baqatu Awurooppaa jechuun kaayuu bira laguma tokko jidduu baha tani ijoolleen doonii dhagu jirti bishaan gubbaa deemte hay Abbaabdi nama hamannaa wannaa geessanii Ameerikaaf Kanadaa Awustiraaliyaa akkamitti Awurooppaa Jarman geessan hay makiina hin dhayitu ijoolleen xiqqoo baqataadha gammaa Nasraa Gursum. Abbaabdi nama hamannaa siifini maicitiin si hima na dhagaye gurraa saqqabi Nasraa Gursum biyya kanatti dhiirri isiin hin argin hin jiru xiqqaa guddaa takka jedhe isaa Zeenuu qoygaa hundi tuqeera namni tuqeen hin jiru qoy sittin hima Nasraa Gursum jechuun abbaabdi sintiina dhaggeeffadhu nama hamataa jirra amma Nasraa Gursum biyya kanatti isaa Zeenuu kichuun dhufe ganaa isaa Zeenuu bakka akkana jedha isaa Zeenuu meeshaa qaba mataan malaataa namicha meeshaa qaba nama mataa malaataa qaba heddii namni mataa malaataa muturoon qabu isa namni mataa moluu meeshaa qabu akkamitti dhiisisa keessa siifini ma dhaggeeffadhu achiin gizeen isaa Zeenuu dhufu qeensi isaa kun ni babbareeda gizee haasoo akka jara boolee godhataniinis hin qollaama isaa Zeenuu beekta ilaaltee deddeebitee guyyaa takka manatti waamtee qabatteen okay qabatteeni gaa waan jarri godhanii alla waliin taaptaap godhanii dhiisanii hin beeku. Achii booda maal gootee salsa ofitti dibdee isaa Zeenuu na tume taaptaap gochuu ni dideennaan salsa ofitti dibdee dhiiga jettee Oromoo du'eera Oromoo artistii amma guyyaa sadii kan qabdachuu gisee mataan nama daa'ii jettu san. Wallahi rukun nama takka rukun salsa dibattee zabanyaa dha. Wara kaayiroo tura waggaa gamnu sobdan nu nama baratee bara. Waggaa meeqa sobdi. Kan Nasraa soba kan Nasraa salsa dibattee bulbulte. Kaza nasifasi gize lallu Nasraa waan takka salsa dhaban salsa meeqa allitti dullatti kana eenyutu tuma maala gootu jettee. Amma dullatti hin jedhin nama fuudhuu fedhaati dullatti hin jedhin. Nama fuudhuu fedha naan jedhin. Ijoollee Nasraa Gursum ijoollee. Waan namni biraan fuudhu nama tana fuudhuu fedha naan jechuu jira. Dullatti hin jedhin. Yaa. Carraa nama ramballeessi. Namni fuudhuu fedha dhagaheetiin jira. Saniifuu carraa isii ramballeessini dullatti. Haati faadhee ta'e isii dura jirtu yoo ta'amatti 50 taa'u jirti isiyyuu tuqutti haati faadhee abbaabdi fooni malee ijoolleedha haati faadhee Nasraa Gursum ijoolleedha garuu Nasraa booda isiidha guddoon dinnicha nyaatti haati faadhee dinnicha fuulii nyaatteeti malee haati faadhee ijoolleedha Nasraa Gursum yoo waliin madaala ijoollee diriitti seenam umriin isii deema jenne dinnicha takaan godhe tanaan amma eenyu amanna abbaabdi Talareeti sitilee funaan jette sanitti waan fedhe jedhee. Leedha Nasraa Gursum irra haati faadhee ijoolleedha. Haati faadhee dinnichaa fi maal maqaansaa ምንድን ነው የሚባለው ነገር maal maqaansaa naa himaa dinnichaa fuulii fi xaamiyaa waliin nyaattee furdattee nama guddaa fakkaatti malee haati faadhee ijoolleedha. Wallaahi haati faadhee ammas arjaadha hin qollaamtus akka Nasraa Gursum. Nasraa Gursum barganaa ijoolleen reef dhalattee akkana isii qoqqollaa gisee takka keessatti asxallaa fuula isii keessa laalame fuula isii keessa tokko mixaxa kan jette wallaahi mixaxa kan jette bara Nasraa Gursum gisee utaaltu akka ijoollee xixiqqoo ne jibbisiisee addunyaa kanarraa dhabama godhinaan jedhanii tiktaak kanarraa Nasraa Gursumiin dhabama godhaa
artisti jettan artisti eenyunni artisti qabdaniisin artisti jettani warra malee kaa'u jiru mataa nu kaa'in artisti hin qabnu nuti artisti maal isinii sirbite me maal isinii sirbite koofiyyaa sana keewwatte maal jette sirba tokko akka artistiin jedhamu hin jiru Oromoo callisaatii zim jedhee sirbu jedha malee artistii dhuma qabdan si gare والله artisti qabdan artisti kee intini kee yaani mataara nu baasaa oltan mataara nu baasina nama takka hin feenu nuti nagaan jiraachuu feena artisti qabdu Oromoon akkas galatuma koppilinkii kikkuma takkaaf ibbarabara kuma shantama naa guutaa taaptaabii nama hamanna gisee hunda nama dhufee naa wajjin hamatu fee masa tokko argadhe saahiba keessaa wal gorsinee dhufnee asirratti nama hamanna silaa nama hiriiree Oromummaa isaatii quuqamu nu godhi yaa Rabbi Allah yaa Rabbi warra du'anillee jannata warra du'anillee yaa Rabbi ta'ara taagana lakan jaalan abdi yaa Rabbi Allah abba abdi du'aayi irraa hin turan irrallee hin turan abba abdi yaa Rabbi bontu jaartee abba abdi aboo geette gara jaalan Rabbi hin danda'u du'aayi kana geettu hin danda'u gisee dhageeffatu bontu Rabbi yaa Rabbi Allah hajaa kona bas yaa Rabbi hajaa ijoollee koo ilmi nama waan daqiiqa lama olii dhageeffachuu dhiise rabbillee waan daqiiqa nu fayyisi yaa hin deenne fira namni tokko galu maal gochuun agarta bontu hin geettiniis abbaa abdiyatiin taatu wallaahi du'aayi adda kutuun hin ta'u wallaahi Rabbi sitti dallana wallaahi buna gurraacha kanan fedhe wallaahi gaafa yaatti fuudhu Buna Jimmaa Abbaa Jifaar sanyii mootii biyya jaalalaa. Jaarsa qabda. Wallaahi hin qabu abbaa abdi. Hin qabu. Gurbaan baranaati isaaf jettee kilooriksii dhugdanii du'e. Yaa fuudhee ilmoo sadii dhaleenni ilmoo sadii argatee bakka abbaa abdi. Tabtabnaa godhaa Oromoo. Wallaahi fuudhee. Yaa fuudhee. Khasaaruun fakko. Abbaabsi fuudhee jaartii fuudhee atu hojii kiyyaa argu jaartii fuudhee. Amma hin jaalataa gama? Araawuzi billaan achi booda jaalala ajaa'ibaa keessa jira. Achi booda kan isa caalu kan onnee karaa deemtu qabattee malee. Akaan irraa kaan itti dabartu. Hogguu kaan dhuftu ni jaalatti. Kilooriksii itti dhuyiddi. Kilooriksii irraa fuudhanii jigsanii. Boodee qabanaa jira. Onnee karaa deemtu sana ifirraa dhiisi. Adabaddu mana kiyya keessa teessee na arrabsiini naqiyyaa waaqaa kan looni abbaabdi. Onnee nama tokko qofa irra dhaabattu. Ati jaalala nu barsiisaa. Sawiyyoo xeenaa illoo mindee. Buni dhugaa. Nallee buna naaf isa Oromoo. Usaruufi naan teessaruuti hidhadhaa. Kilooriksii dhuwwallee mee. Dhugyatu jagaawa jireenyi si tadhee maal waan hin jaalladhu jaartiin qabu maal dhugu maal godha baqattuma tanaaf dhugaam baala tabtabnaa godha koppilinkee yeroo shan qoy nuun biyya waa baqanne maal baqanne qoy maal baqanne maal baqanne awra chakkan midaalk maal jette kana waan kana maal baqatte Itoophiyaarra Itoophiyaarraa mootummaan na ajjeesuudhaan na barbaadu jennaan qabsoo maal goota si barbaade maal siraafe mootummaan na barbaadu eegallaan hin biyyaa ba'e abbaabdi Siduna fikir baala mee koppilinkii kuma tokko naa gochisiise abbaabdi vaayiraaliin ko samoona kana laayivii seenaan jiru isi koi uummanni harreen tokko kan miidiyaa kanarra jiru har'a geema maattabachuutti hin jirre agarre barbaade Oromoon garam jirti koi qabsiisuuf deemta maalo shaawrii kee kaa'u fedha koi no qabsiisuuf deemta yenee fiqiroochi koppilink naa godhaashi qabsiisuuf deemta abbaabdi qabsiisuuf deemta koi heeru ni deemi Matu singgah situ na jiraachisa heeru mo isa yena lo mende ijolle Cairo si ergenatti bakkata ya dina ko ijolle Cairo sinatti erga adabaddu ta abba ijolle Cairo ke tam enu jibbita esa yena lo mende qabadda oromo qabaddani abba abdi qabayda ijolle oromo ta Cairo jirtu keessa enu jibbita animo yes
انتنا Hindufta ta'i. Shitti beti lagi achira badu nufta. Enu jibbita ijolle Cairo keessa. انتنا جبا Eenyu? انكلا Amu انتنا eenyu itina. Eenyu? قال مقانسا ويني انقلوا مقانسا قرباسا انتنا سن قرباسا Asli gurraachamu. لا أوزي Asli miskiina. أصلي حبيبي كي يا Maal si godhu? أصلي جرات قليلة أصلي جنيان مسكينة. أصلي نجان أبا فدي قلت Kan Oromoo wayii keessa nama onnees jarra jaalatu asli qofa. Nama عبد السين جبا Baga gurraacha أنا عبد السين جبا عبد السين جبا Eessa geessite duraan borcii saniifuu akkamitti wajjiraftanii duraan Abduseen? Puh! Dhiira nama seeta bara. Dhiira hudduu qabdu malee maal jibban duniyaa tana. Puh! Ishishee. يا ودو كبابا لكنا كده دي ملان عبد السين dhiira garaan duraan bu'ee hudduu amma mubarak garaa guddaa malee hudduu hin qabu. Namni hundi ni beeku. Garuu Abduseen jalaa gubbaa waliin baase. Garaa fuula dura ta'a. Hudduu hunduu itti tuuba. Wanni kun dhalaa miti. Hudduu eessa geessa? Maal godha? Shame on you, Abduseen. عبد السين برفوده هي كلمة تامي Jaartii moo? يا ندي غنغلچه دي سيبر دلغو دي سي بريزي وجته في دفيت انان اچمان غغيسي تقالتين Isiin eessa jirti? as jirti Cairo amma Canada de mukati Ta Itoophiyaa galteennaan Kaayiroo simachuu jirra janata. Rabbi sanirraa jijjiire nullee rabbi nurraa jijjiira. Asfoo aypoortii geessina. Haadha ta'u. Itti Itoophiyaatti ergu jirtan aspoortii Kanadaa geessina nu jette. Nu sammuu qabnu waggaa meeqa Kaayiroo ta'e. Uummanni Kaayiroo kun goy kijibtoota. Waan akkana kijibtu. Kijiba akkana jettee miti abbaabdi jecha kee wayii dhaga'e ijoollee Cairo irraa du'a qabrii wayyamoo maal jettee mee mammaa ka sana irra deebi rabbii kee sodaadhu jedhime yaasaka wandimee Ati keessa mammaa ka sana irra deebii ka ati miskiina beektaati. Ati keessa jirtu. abbaabdi koo Ati keessa jirtu. Ati keessa jirtu. Ati kophaa. habibi Harroota jira laala biyya Kaayiroo tan keessa harree. yaa harree qofa sagaagaltoota jira yaa arrabsi akka feete mana biyyatti Oromoo isa dhalee. Ijoollee harree jira ijoollee harree. Oromoo Gondaree dhale ijoollee Cairo Oyyaa siin gurbaan nu bira deeme suni namuma gucaan na bira deeme kaa. Obsee ibsa obsee show. Maqaan isaa eenyu? Obsee. Abdee show. Abdee show amma nu bira deeme achi dhaabatee gufuun tu nu fuula nu gaddeeffatti. Adeeroo Kanadaa dhayitee uusii dalaga fuula nutti as deeffatini. Hayi. kun obboleessa kiyya barsi biraan deemne habibi inni obboleessa kiyya bare baqataa kee barbaada. Fuula nutti as deeffata. Maal nutti? Oromoo kii koppilinki na godha ka Ani Oromoo achi dhaladhee bakka itti dhalatte maal irraa feete Oromoo ta'uu kan kee qoftiin gaha. Sammuu akkana qabatanii Kanadaa keessa. abbaabdi boontuun gargaarsa barbaaddi Oromoo irraa maal jetta lolaan isi biyya La galchee ilaha illa lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaa Rabbi ati ni dhageetta. Namicha Oromoo salaalee rakkate jedhee laayifii dhufee leenca kennaa jedhe. Qabriin isaan qotamin maallaqa san isa fudhata hattuudha namichaan sun. Dhugaa sanitti. Oromoo kadhataa miti. Oromoo salaalee hiyyeessaa miti. Biyyarraa buqqa'ee biyya inni kee jiru keessatti nafxanyaan dhuftee mormarraa murteennaan manarraa baqatan malee na gargaarii siin jenne haadha raa'u ilma haadha raa'u. Gargaarsa kakkee fedhu Oromoo salaale. Baqa. Sirri morma sirraa muree mi deemi morma isaarraa mureetis. Iduna asti andi qutar xaafi
نينا والله ومن سو نغافه دمالي ناف كدادا أنا مسكينة نتيرة كنني بيرف نينجر تكا سينا أورومو كيسات كاراتو نجرتو نمي جانتو كوكا أورومو بيامارا قدتي أجمد أرسي أجمد قدتي أفان أورومو تكو تكو بيخا أمارك أبين يسا قوتو رام دكي درتي إسا عمري قدارا غرا ديمو والله لفا أورومو دوفي أفان أمارات انكرت ati Oromo da afaan Amaaraati maaliif karatte jennaani nuti takka kadhanne sin beeynu afaan keenya kunillee kadhaaf hin tolu takkaan agarreesaniif jedhe eenyunni abbaabdi eenyunni maqaa isaa yaadadhu argeetiin jira garuu saniif Oromoo salaaleedha saama dhaabbannu kana morma nurraa muranii akka morma nurraa muran kanatti dhaqaa isanillee irraa muraa jechuu jirti malee Nukotana karada na tilib da malak o diaspora ya chufmo. Muhammad salale rakate Koreana raw. Bar Oromo rakoni si walin galtu ga Oromo kamisa bilisomte jimata qiyamam bo. Amari bar Wagasa dikijibu jira. Dembar amata dikijibu jira lan bawalite. يعني فكرة أما تصدق نمنا كبي ولي كجيب نما برات كبي تكجيب تاني سانقول نوتي أرمون نجاكو فين غرغر ستقول لمبربان ما نك إنك إرابو كان بروت ديبين يو إني جراتي مالي أك مرمانو راموراني ديما مرمان رامورا بكجير تاني بوكاتي سبب نمي تمرمان رانو رامورا إساني لين رامورا جدا مالي Kopplinkin kia bafur raja koppling kan ajar banjir ni natilip datam wushon mamar song naga apa berapa tu mit orang mati ya tu mit naga apa kau nanti berapa Oromo garu karatem betu garu walingal tu male karatem betu Oromo narjada Oromo ni kenniti walingal tu akka warra sodat wali galten kenya takuaf mali ni wali galten harkanu ramure harka saramuruda nami harmanu ramure harma samuruda khalas kijibto bunasini sagal dugu kiya ya bab dikiya si arge guya kala rafirai dera duai goda duntan Aduh, Dua yang sama. Dua yang sama. Dua yang sama. Dua yang kebiasaan ke sabatu. Dan tak iya sarung.